Hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo ala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha. Nuti jirra nagaa keenya jiruuf jireenyi hundiyyuu bareeda. Akkamiin isin nagaa keessanii jirtu? Har'a maalan hojjedha seetanii biddeen tolchuufanidha. Koottaa nyaadhaan isin jedha. Xiqqoo hin dukkanaa garuu galgaladha jechuudha. Maabiraatiitu jira malee haalli hin dukkanaa. Nama sa'aatii 2 wayite jechuudha. Eeleen baay'ee noo'itu. Eelee kanan dura siilessee isinitti agarsiifne garuu ofii kootiifan siilessadhee jechuudha. Eelee san lafaatti tolchuu sanallee namatu siilessee naa kenne. Anaa miti jechuudha. Elektiriikii isa kana garuu anatu siileffate jechuudha. Kunoo amma qoxaarii waan galfanneef biddeena asittan tolfadha jechuudha elektiriikii irratti. Dura lafattan tolchaa yoon beektu mitiire. Amma immoo na darbee asittan tolcha jechuudha. Eeleen immoo sa'aatii 4 booda 5 booda malee baay'ee noo'itu dhugaa dubbachuudhaaf. Na baay'ee hin noo'itu. Ammatti naqeetanan jira kunoo argaa. Omaan jettu garuu amma naa miti jechuudha. Humni ishii jechuudhaan. Amma sa'aatii guyyaa waan lakkosee guyyaa baay'ee naa wanniin taatu naannoo dhiitu. Humna hin qabu ibsaan jechuudha. Nama hundaatti fayyadama guyyaa waan ta'eef. Kana dura garuu halkaniin ka'ee siilesse. Maaliif ijaan siilessu sirriitti maabiraatiin humna qabachuudha. Halkan karaa sa'aatii 10 minaaminii siilesse jechuudha. Kanan dura inna biddeen naa kaafteette jechuudha. Gaafa sana biddeen baay'ee sittiin tolchine biddeen shawwayinitti tolchee har'a lammaffaatti tolchuufanidha jechuudha. Eddan siilesse tokkoffaa kooti. Omaan beeku ka'a. Amma galgaladha. Kanaaf jedhee tanani guyyaa baay'ee humna hin qabdu naannoo itu waan ta'eef misti amma sa'aatii 2 waan ta'eef osoo sa'aatii 2 booda ta'ee sirriitti humna argatte jechuudha. Amma garuu sa'aatii 2dha jechuudha. Sa'aatii 2 darbee jira xiqqooshi. Misti amma inni ilaala jechuudha. Maal akka ishiin taatu inna kanaan dura biddeen lafattan tolchaa ture. Hin beektu jechuudha. Isinis biddeen akka lafatti tolchaa ture. Amma immoo galanni kan waaqaa ta'u. Lammiinis naaf haa jiraatu. Lammii jechuun abbaa manaa koo jechuudha. Hin beektu mitiire. Abbaan manaa koo umurii dheeraa naaf haa jiraatu. Bakka akkuma ta'etti qoxaarii sii galchuun qaba. Amma yoomitti ati jaartii koo haara keessatti rakkattaa? Tekinooloojiin babal'ate ati ammoo oomitti haara keessatti biddeen tolfatta naan jedheetu qoxaarii naa galchee jira jechuudha. Isinitti agarsiiseera qoxaarii akka galfanne. Amma immoo kunoo elektiriikii durumayyuu elektiriikii nan qaba. Samoona mana kanatti galleen bitee hin beektu. Amma immoo waaqa gaditti abbaa manaa kootiif galatoomiin isaan jedha jechuudhaan. Innaa elektiriikii naa galchee qoxaarii naa galchee ammumaan immoo biddeen tolfataan jira. Baay'ee dasneedhee jira. Maaliif elektiriikii yoo qabaattan sa'aatii barbaadan tolchitu galgalas guyyaas keessummaa yoo isinitti dhufes maabiraatiin baddu taanaan eeleen lafaa sinuma nama barbaachisa. Mitijjaa kunoo isa sibiilaa sun ariifiidha jechuudha. Karaa fuulduraatti yeroo kushiinaa seeraan hojjennee mana bal'ifannee jennee yoo rabbi jedhe mana sin bal'isna ganaayyuu isaan bitadha jechuudha. Guyyaa tokko achitti tolchitu. Guyyaa tokko immoo elektiriikiitti tolchitu. Gaafa maabiraatiin bade achitti tolfama jechuudha. Biddeenni lafattis dirqama jechuudha. Midijjaa qabaachuun. Akkana isiniin jedha.
hin beeku ka eleen kun kaaftii hin kaaftu gaafa sanallee garuu biddeen shaniinitti naqee kaaftee turte biddeen lafatti toshee bokoorraan bisee illeen itti siilessa'een kaaftee turte jechuudhaan gaafas amma garuu hin beeku maaliifuu xiqqoo irraa turte tanaaras waan taateef gadi dhugdi. Innaa hin argitu jechuudha maal akka ta'u. Gundoo san keewwadhee jala. Homaan jettu kaasteefti. Kunoo xiqqoo walakkaadhaan ala moccorte kunoo jechuudha kaaftee jirti jechuudha ariifiidha argitaniirtu nire kottaa nyaadhaan isiniin jedha innaa kana fakkaatan isiniin jedha hordoftoota koo walakkaan ishii gaafa sanas baay'ee hin dhageessu waan isaan beeku maleeyyuu walakkaan baay'ee xiqqoona diddee turte jechuudha gaafa sanis inni ho'itu malee rakkoo hin qabu xiqqoo hin qabdi biddeen osoo sirriitti dhageessee hin gadhiifte jechuudha. Innaa kanatti bakka biddeen tolfataa irra galgalaa. Elektiriikii yeroo baay'ee galgala ta'e malee guyyaa ammana humna hin qabaatu nama ho'itu jechuudha ileen. Kunoo bakka itti naqeen jira lammaffaa jechuudha. Kottaa nyaadhaan isiniin jedha. Kunoo kana fakkaata. Kanan dura biddeen lafattan tolchaa baheen beektu. Amma immoo galanni waaqayyoof haa ta'u kunoo elektiriikii qoxaarii galfannee elektiriikiitti fayyadamaa jirra. Amma dura istoofis hin fayyadamuun ture. Amma istoofis fayyadamaan ture jira jechuudha. Galanni kan waaqayyoo haa ta'u jechuudha. Nagaan jiraannaa waan hundinuyyuu hin ta'a. Like share naa godhaa. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabajaa. Hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtanii like share naaf godhaan isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabajaa. Bye bye.